wanti adeemaa jiru waa haaraa miti eenyumaaf iyyuu nama waa'ee qabsoo Oromoo keessatti quuqama qabuu fi wareegamatti kaffalaa jiru hundumaa fi egaa Egaa yeroo darbe kana yeroo wanti adeemaa ture isin beektanii waraanni bilisummaa Oromoo nagaaf jecha rakkoon Oromoo karaa nagaa hiikoo argatee osoo rasaasan dhukaasiini Oromoof Oromiyaanii waan isaanii maluu fi uummanni Oromoo waan barbaadu argachuun ni dandahama yoo ta'e jennee nagaaf bakka laannee waa hojjenne. Haguma nagaaf bakka laannetti ammoo gaa albaadhessi yeroo hedduu akkatti waa ilaaluudha qaba. Wanni suni sodaa itti fakkaates haa ta'uu yookaan ammoo waraanni bilisummaa Oromoo akeekaaf kaayyoo isaa silaa kaqawwee isa kaasisee abbootiin keenya kumni kitillii ganama sanaa waan dagate itti fakkaatuuttis hin beeknu. Gaafa wanti suni silaa Oromoon karaa nagaa waan barbaaddu akka hin arganne hubatamee yoo dandahame marsaan biraallee itti haafufamu uummanni kun baay'ee rakkate keessumattuu ammoo bara ilmaan Oromoo afaan Oromoo dubbatanii barcuma aangoo siyaasaa harkaa qabu jedhamu kanatti duuti takkaamayyuu impaayeritti keessatti Oromoo akka miilanaatti mudatee hin beekne dhaabbachuu qaba amantaa jedhu amantaa qofaa mitillee wanti suni murannoo nama gaafataa. Sana hundumaa goonee marsaan itti aanullee itti fufee wanti kuni xumura argachuu qaba gadadoon uummataa kuni. Akkaataa kanaanii Oromoo bakka buutanii barcuma aangoo siyaasaa qabatanii masaraa mootummaa kaleessa hambaan halagaa uummata Oromoo gabroomse keessatu teessanii yeroo jirtan itti haalli akkasii qaanessanii karaa keessan uummata Oromoo irra ga'uun dhaabbachuu qabaa. Biyyittii sana keessatti haala mootummaan kun itti jiru kana akkaataa sanaani gara biyyaatti deebi'anii mootummaa kana waliin hojii hojjechuunuu liyaabiliitii malee asseetii guddaas hin turre. Kana hunda kaalkulee goone Oromoo irraa gidiraa roorroo du'aa godaansa hidhaa dhaabuuf yaalle ta'uu didee jechuudha. Haalli ta'uu diduun suni egaa akkuma sila sinii kaase albaadhessi akkitti waa hubate duula guddaa waraana kanaan dura takkaatuu bobbaasee hin beekne meeshaa guddaa kanaan dura takkaatuu dhimmatti bahee hin beekne guutuu Oromiyaatti waan nagaa booressu waan kutannoo fi murannoo nuti nagaaf qabaanne illee fashalse waan akka gara fuulduraatti illee balballi nagaa gonkuma hin jiraanne taasise duula akkasiiti gaggeesse. Duula sana cinaatti ammoo olola guddaa waraanni bilisummaa Oromoo gonkumaayyuu sadarkaa hin jiru jedhamutti akka bittinnaa'e cabee booji'ame harka kennate sanarratti duulli isaanii xumura argatee wanti adeemaa jiru waan harca'ee fi baqatee jiru funaanu akka ta'e ministeerarraa Jeneraalarraa haga kaabinee haga warra ganda keessaalleetti gadi bu'ee ololli miidiyaa guddaan deemaa ture jechuudha. Nu yaa Oromoo akka waraanaatti akka abaa'ootti waan hojjennu beekna. Yoom eessatti akkamittiin akka hojjennus beekna. Sabni keenya waan barbaadu akkaataatti argatus beekna. Daandiin dheeraan dadhabsiisaan wareegama ulfaataa gaafatu yoo osoo achi hin gahamiini mootummaan kun qalbii godhatee bulguu ta'ee dhiiga namaa soorachuu dhiisee namummaatti yoo deebi'ee waan Oromoof malu otoo hin sharafamiin kaleessas ejjennaa keenya sharafame jennaan 2018 osoo keessaa hirmaatiin hafne ammas sharafame jennaan keessaa baane. Boriyyuu jira taanaan nagaa haasa'uu hin sodaanne. Haga lilmee cittuu fi xurii qeencaa immoo gaaffiin Oromoo deebii karaatti hin arganne sharafamtutu jira taanaan immoo hin fudhanne.
haala akkasiin duulli nurratti gaggeeffame waan hojjennu waan beeknuu fi yeroo adeemnes mootummaa kanarraa akka nama titiisarraati damma eeguutti waa tokkoyyuu irraan eegne waan ta'eefi nagaaf jecha immoo komitmentii qabnu argisiisuuf deemne irraa kan hafe sanaafis qophii qabna turre waan ta'eef duulli jedhames ololli ta'es facaatii booji'amuu harka kennachuu guutummaa guutuutti woboon sadarkaatti Oromiyaa keessatti tireetii ta'uu hin dandeenye irraan gahameera ka'edhamaa tures takkaallee lafa irratti akka miidiyaa karaa foddaa televezyiinii fi sooshaal miidiyaa irratti afuufamuu sana akka hin taane yeroo ofii keenyaa barbaannetti sagantaa fi karoora mataa keenyaan guutummaa Oromiyaatti lola irbuu shinniigaa labsuun barbaachisee jechuudha. Yeroo hin jirtuu jedhamtu jirraa gaafa jettu kumaatamaanidha barooddaa jechuudha. Sanadha argisiise. Duulli irbuu shinniigaa akeeka lama qaba. Akeekni inni tokko waraanni bilisummaa Oromoo intaakti ta'uu keessoonsaa tokkollee kan hin sochoone kan hin tuqamne yeroo barbaadetti akka barbaadee fi bakka barbaadetti duula barbaade gaggeessuu akka danda'u argisiise. Akeekni isaa inni lammataa immoo duulli irbuu shinniigaa egaa irbuu shinniigaa inuma beektuu hoogganni ABO wal faana bakka tokkotti adeemsa qabsoo keessatti imalarra osoo jiruu bobbaa sanarratti shiftoota Sumaaleetiin amantaatiin gargar baafamanii warri amantaa warri shiftootaa sun qabu fudhate darbuu akka danda'uu fi warri sun immoo hin qabne ajjeefamuu akka danda'u gaafa carraan akkasii kennamuu fi Oromoo taanee Oromummaaf manaa baanee amantiif kutaatiin gargar baanee kaayyoo fi akeeka silaa kaleessa irratti wareegamna yookaan immoo milkoofne galmaan geenya jenne sana hin sharafnudhani boolla tokkotti dhumatani tokkummaa Oromoo bakka sanatti itichani nuti ammoo egaa midhaan tokko yoo facaaste qolli achitti tortoree miciraan achi keessaa bahee biqileetu firii kumaatama kenna. Isaan warra achitti biqilee nuti keessaa baane nuuf xaa'oo ta'ani fakkeenya riqicha nuuf ta'a waan ta'eef rakkoo keessoo keenyatti jiru daddaaqamaa fi burjaajii keessoo keenyatti jiru guutummaa